yoo isiniif danda'amee jedhe keessattuu shamarran akkuma san dhiirri biyyoota Arabaa keessa jiraatanu biyya Arabaa qofa keessa miti almost obboleewwan keenya hedduun kan rakkoo keessa jiraatanu biyyoota Arabaati warri biyya Faranjii jiranu biyya qaroomeedha akkuma san namootni dandeettii yookaan beekumsa isaaniitiin gahee hojjetan kamirrattu waan fedhan murtee ofii murteeffachuudhaaf wanti isaan rakkisu hin jiru obboleewwan keenya kanneen ammoo biyya Arabaa jiran kun yeroo hedduu achuutaa keessa jiru salaamata hin dagannee salaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu yoo isiniif danda'ame sheerii godha maaltu jira isinitti fakkaate obboleewwan keessattuu shamarran keenya biyya Arabaa keessa wayita jiraatanutti dhibeen hamaan addunyaa raasaa jiru kun xiqqaa guddaa dhiira dubara jedhee osoo saala amantii gosan filatiin akka ibidda saafaa fiigaa jiru kun rakkoo hedduu addunyaa irratti geessisaa jira akkuma argaa jirru keessattuu shamarran keenya biyya Arabaa keessa wayita jiraatan ammoo obboleewwan keenya hedduun dhibeen mallattoo kun osoo irratti mul'atu yookaan osoo isaan dhukkubee jiru akkuma utaalloo amma dura nuti beennu utaalloodhuma isa neecharii jechuudha isa callisee nama qufaasisu nama xiffachiisu nama qoonqoo keessa nama dhukkubu wama akkasitti fudhatanii callisanii rakkoo hedduu keessa kan seenaa jiranu jiru arabootni hedduun dhibee kanaan faalamanii jiru obboleewwan keenya immoo osuma dhibee kanaan yookaan mallattoon dhibee kun irratti mul'atu callisanii ukkaanfatanii yoon baaseetti mee jedhe na dhiyeessu yookaan gara biyyaatti na ergu waan jedhamu sodaa akkasiitiif callisanii kan ta'aa jiranu jiru kanaaf obboleewwan please yoo jiraatanidha si waan tokko kan walitti qabachuu dandeessan yookaan kaayyoo keessan kan galmaan geessan kanaafuu mallattoon akkasii isin irratti mul'ateera taanaan buufata fayyaa naannoo keessanitti argamu tokko deema madaamiin maallaan jetti yookaan akkasana gootii hin jedhina biyya keessa yoo galtan biyya abbaa keessaniiti malee jahannama miti kan galaa jirtan asitti yoo dhukkubsattee lubbuun kee darbee jedhe dhibeen kun nama qabnaan lubbuu namaa tursiisuuf dhiisu wabiin hin jiru jechuudha kanaafuu umurii keessan dargagguma keenya keessatti yoo dhibeen kun isin qabeera ta'e most probably carraa fayyuuti kan qabdan calliftanii garuu dhibee kana wajjin ni turtu ta'ee jennaan rakkoo guddaa keessa of seensiftu kanaafuu hin qoosinaa please yoo mallattoon dhibee kun isin irratti mul'atee jedhe yoo isiniif danda'ame jedhe madaamii keessanitti faabilisaan itti hima mallattoon akkanaa kun mallattoon dhibee kun irratti mul'ataa jira gara mana yaalaa nageessi itti hima hin diddi taanaan callisaatii deema maaliif ijoollee amma fakkeenyaaf mana kontiraataa jiranutu jiru mana kontiraataa yeroo jedhamu madaamiin isii gadi hin baaftu mana keessa oolti mana keessa bulti gariidhaaf amma mootummaan addunyaa guutumatti mana keessa ta'a jedhameeti malee obboleewwan keenya jireenya ishee guutuu samii kanaa fi mana keessa malee wanti isiin argitu hin jiru jechuudha bakkeen maal akka fakkaatu argitee hin beektu hedduun isaanii jechuudha waggaa 2-3 jechuudha isiniif galee rakkoo hamaa keessa kan jiraatanu kanaaf wanta akkanaa yeroo uumamee jedhu gadi nan baaftu jettanii kaatanii mana keessa ukkaamamtanii hin taa'ina deema yoo isinii fayyamuu diddeete deema ofii keessaniif cheekaap of gochiisa sana booda dawaa argachuu dandeessu fayyuu dandeessu jechuudha dawaa yeroo jedhamu dawaan guutuma guutuutti dawaan shuurii ta'e 100% kan nama fayyisu jiraachuudha bullee siistama dhibee kana yookaan maloota dhibee kana haga tokko damdamachuudhaaf nama fayyadan mana yaalaa argachuu dandeessu jechuudha inshaallah akka sana godhaa yoo isiniif danda'amee jedhee sagalee kana obboleewwan keessan shamarraa biyya ormaarra jiranuuf sheerii godha maaliif waan ishuu ta'e hedduu rakkisaa jiru waan ta'eedhaaf obboleewwan kiyya hedduun mallattoon dhibee kun akka irratti mul'ataa jiru koomentii jalattis kan barreessaa jirtanu jirtu kan karaa keessaatiinis naa barreessaa jirtanu jirtu hin sodaatin adeema rabbi hunda keenya iyyuu haa eegu nasiimaa zinaa irra deebii nageenya jettaa reef dhufaa jirtaa wanti hin jedhe obboleetti yoo biyya Arabaa jiraattee jette yoo mallattoon dhibee koronaa kun sirratti mul'atee jedhe ati mana keessan jira dhibeen kun eessaanatti dhufa jettee callisteen hin taa'in maaliif mana Arabaa jirta waan ta'eedhaaf araboonni bakka daddaa deemanii bakkeedhaa sitti fiduu danda'u jechuudha akkuma san qodaa baqaalaadhaaf haa ta'u mooliidhaa bitanii sitti fidanurraa koronaan kun wantoota addaatti maxxanee waan dhufuu danda'u jechuudha vaayirasiin koronaa kun jechuudha beeyte qodaa isaan sitti fidanii sitti kennan sana wayita qaqqabdu wayita harkaan tuqxu wayita hojjechuuf jettu sitti darbuu danda'a jechuudha kanaafuu mallattoolee dhibee hamma jedhamu kana toora Facebook irratti haa ta'u TVwwan garaagaraa irratti YouTube keessatti darbaa jiru kana mallattoo dhibee kana yoo isa ta'e sirratti mul'ata ta'e jedhe madaamii keetti himi madaami waan kana kanan irratti mul'ataa jira maal naa wayya jedhiiti deemi itti himadhu yoo isiin kan gadi sin baaftu ta'e jedhe ofii keetiif buufata fayyaa naannoo kee irratti argamu irratti deemiiti of ilaalchisi jechuudha cheekaap of gochisiisi hin qoosinaa ofitti hunda keenya iyyuu rabbi haa eegu yoo jiraanneedha kan waa walitti qabachuu dandeenyu lubbuu keenya riiskii keessa galchinee saantimni yookaan fi farankaan walitti qabannu hin jiru balaa hamma dhufe kanarra rabbi hunda keenya yoo eegu kanuma isiniin jechuu barbaada obboleewwan keessan beeytanuun sheer waliif godhaa salaamu alaykum warahmatullah